Godina Wallagga Bahaatti humni bilisummaa Oromoo Wabboon zoonii lixa Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Wallootti humnoonni finxaaleeyyii faannoo weerara uummata Oromoo irratti bananiin lolli guddaan itti fufuun lubbuun namoota nagaa hedduun galaafatamaa jiraachuun gabaafame. Godina Wallagga Lixaatti loltoonni mootummaa mucaa waggaa 7 gara jabinaan rasaasaan rukutuun dhagahame. Eebila 20 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Godina Wallagga Bahaatti humni bilisummaa Oromoo Wabboon zoonii lixa Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiin Jaalxiiqii Sabaa waan qindeeffate qaba. Akka odeeffannoon nu qaqqabetti humni bilisummaa Oromoo Wabboon zoonii lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaa keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksiseera. Ibsi hooggana zoonichaa irraa arganne akka mul'isutti tarkaanfiin kun eebila 18 bara 2026 keessa ganda Finnaaree jedhamutti kan geggeeffame yoo ta'u humni mootummaa irratti haleellaa cimaan raawwachuu isaanii addeessanii jiru. Akka ibsametti tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa muraasni ajjeefamuun isaanii fi kanneen hafan keessaa immoo gariin madoo cimaan dammii hin qabneen akka irra gahe himamee jira. Haala kanaan loltoonni mootummaa 2 du'uun isaanii mirkanaa'e, 2 immoo madaa'uun isaanii gabaafamee jira. Hooggansi Waboo zoonii lixa Oromiyaa ibsa isaanii keessatti tarkaanfiileen akkanaa mootummaa irratti itti fufiinsaan fudhatamaa akka jiran dubbachuun qabsoon hanga kaayyoo galmaan ga'utti akka itti fufu beeksisanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Guyyoo Lalisaa keessatti gochi gara jabinaa fi suukaneessaa ta'e tokko raawwatamuu isaa odeessi nu ga'e ni mul'isa. Gochi kun lubbuu daa'ima waggaa 7 irratti raawwatamuun hawaasa keessatti rifaatuu guddaa uumeera. Akka odeeffannoon qeerroo bilisummaa Oromoo naannicha jiraatan irraa argame ibsutti milishaan mootummaa maqaan isaa Dirribaa jedhamuun beekamu mucaa xiqqaa maqaan isaa Gadaa Malaakuu jedhamu irratti rasaasa dhukaasee madeessuun isaa himameera. Gochi kun haala gara laafina hin qabneen raawwatamuu isaa kan eeru odeessi kun mucaan sun yeroo sanatti balaa irraa of eeguuf dandeettii homaa akka hin qabne ni ibsa. Daa'imni kun yeroo ammaa kanatti haala yaaddessaa keessa kan jiru yoo ta'u lubbuun isaa du'aa fi jireenya gidduutti rakkachaa akka jirtu maddoonni odeeffannoo addeessaniiru. Taatee fokiisaa uumameenis hawaasni naannoo sanaa fi maatiin mucichaa gadda guddaa keessa galanii akka inni yaala ariifataa argatuuf tattaaffii gochaa jiraachuun beekameera. Uummanni ganda Guyyoo Lalisaa keessa jiraatan akka ibsanitti rakkoon nageenyaa fi hacuuccaan humnoota mootummaa irraa dhufu yeroo dheeraaf itti fufaa tureera. Ammas itti jira. Humnoonni mootummaa kunneen yeroo hedduu qabeenya uummataa saamuu, maqaa gibiraan maallaqa dirqamaan sassaabuu akkasumas sababa iftoomina hin qabne irratti uummata sodaachisuu fi doorsisuu itti fufanii jiru. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanitti yeroo baay'ee humnoonni mootummaa maqaa shanee jedhuun uummata nagaa yakkuun wal qabatee dararrii, hidhaa fi miidhaa qaamaa raawwachaa turaniiru. Haalli kun immoo jireenya hawaasummaa naannoo sanaa keessatti sodaa, shakkii fi walamantaa dhabuu guddaa uumeera. Namoonni naannoo sana jiran akka himanitti dhukaasni yeroo tokko tokko sababa malee banamuun daa'imman, dubartootaa fi jaarsolii sodaachisuu irra darbee lubbuu namoota qulqulluu galaafataa jira. Uummanni naannoo sanaa gocha mootummaa kana cimsanii balaaleffachuun miidhaa bifa kamuu ofirraa ittisuuf uummanni sagalee walii ta'uun diina dura dhaabbachuutu furmaata waaraa fida jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Godina Wallootti humnoonni finxaaleeyyii faannoo weerara uummata Oromoo irratti bananiin lolli guddaan itti fufuun lubbuun namoota nagaa hedduun galaafatamaa jiraachuun gabaafame. Bal'ina oduutiin Jaalxiiqii Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee bakka Jaarraa fi Dalgoo jedhamu keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoon haleellaa walitti fufaa uummata nagaa irratti banuun eebila 19 bara 2026 lubbuu namoota nagaa 3 kan bahe yoo ta'u namoonni 3 immoo madoo ulfaataa akka ta'an mirkanaa'eera.
Akka odeeffannoo maddoota naannichaa irraa argame mul'isutti humnoonni finxaaleyyii faannoo weerara uummata Oromoo irratti banuun haleellaa walitti fufaa geggeessanii lubbuun namoota nagaa galaafatamaa jiraachuu fi qabeenyi guddaan saamamaa akka jiru ibsamee jira. Haala kanaan namoonni ganda Cirrii irraa humnoota faannoo wareegaman Seeyid Iddiroo fi Halooyituu, ganda Diidoo irraa Ahmad Muhammad yoo ta'an kanneen madaa'an immoo ganda Duwwaa Lamaa magaalaa Caffaa Roobit Hassan Alii fi ilma Hussein Amaarii ganda Dalgoo irraa Umaree Muhammad Gizaayee jedhamuun beekamudha. Akka odeeffannoon dabalataa ibsutti rakkoon nageenyaa aanaa kana keessatti haaraa miti. Yeroo dheeraaf yakki ajjeechaa, saamichaa fi doorsisni uummata irratti raawwatamaa turuu irraa kan ka'e Oromoonni hunduu lubbuu isaanii dhabanii kaan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqifamuuf dirqamaniiru. Jiraattonni naannichaa akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannoo fi federaalaa haleellaa kana ittisuuf tarkaanfii barbaachisu gonkumaa hin fudhanne. Yeroo baay'ee humnoonni mootummaa gochaalee kana otoo arganii cal'isuun ilaaluu jechuun gocha mootummatti baay'ee akka gaddan dubbatu. Gama biraatiin maatiin miidhamtootaa fi uummanni bal'aan gadda guddaa keessa seenuun isaanii ibsamee jira. Namoonni madaa'an hedduun tajaajila fayyaa gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e haala isaanii daran hammeessuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Uummanni naannichaa weerarri kun irratti gaggeeffamaa jiru dhaabbilee mirga namoomaa hundaaf waamicha dhiyeessaniin haleellaan kun saffisaan uummata nagaa irraa akka dhaabbatuu fi lubbuun lammiilee nagaa akka tikfamu tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafachaa jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.